Guyyaan farra malaamaltummaa Komishinii Naamusaa fi farra malaamaltummaa dameen giddu galeessa bahaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa waliin ta'uun qopheesse magaalaa Adaamaatti kabajame. Sagantichi mata duree dhaloota safuun ijaaruun kenna tajaajila hojmaataan jedhuun bakka hooggantoonni fi qaamoleen hawaasaa adda addaa argamanitti barreeffamni hojiilee gama kanaan raawwatamanii dhiyaachuun marii paanaaliin gaggeeffame. Hojmaata ifa ta'e diriirsuun madda malaamaltummaa gogsuu fi ilaalcha jijjiiruu irratti hojiin mootummaan eegalame cimee itti fufuu qabaa jedhan qaamoleen hawaasaa yaada kennan. Gaheen irraa eeggamus ni bahannaa kaasan. Sirni kun paartiin badhaadhinaa ergaa lafa qabate mootummaa ta'eeti. Amma namni kirooderii karaama tokko qofa hiika. Kirooderiin tokko malaamaltummaan akka biyya kanatti hin hojjetamne saamichi lafaa akka cufamu godhe. Kirooderiin biyya kana keessatti hojjetan. Erga kirooderiin babal'atee magaalaan keessaa seera alummaan diigame manni seera alaa diigame namni gara seeraatti akka dhufu ta'eeti lafti meeqatu magaalaa Adaamaa keessaa baankii lafaatti deebi'e. Nama biraatii moti jaraan ofittaa deebinu dura. Hin beeknu amma namarraa waa fudhatu hin beeknu nama waa quucarsu hin beeknu. Kisaaraa namatti fida akkuma warra caraqaa nagaduudhaaf mana nagaa gurguree mana sagal mana kudhan ijaaree amma dhabee harka duwwaatti hafe kanatti harka duwwaatti nama hambisaa nama kassarsa. Biyya keessa ejjenneen deemnu namni malaamaltummaadhaan maqaan isaa badee uummata fuulduratti guddina hin qabu. Biyya irratti kabaja hin qabu. Haaftiin maal godha? Haaftii jechuun nama ulfina qabu. Komishinii farra malaamaltummaa Oromiyaatti itti gaafatamaan damee giddu galeessa bahaa obbo Jireenyaa Taaddasaa garaagarummaan diinagdee malaamaltummaan dhufu biyya diigaa jedhan. Bishaan hin jiru yoo ta'e gaafa gallu rakkoon sun mana keenya galeechaa. Ibsaan hin jiru yoo ta'e rakkoon sun mana keenya galeechaa. Nageenyi hin jiru taanaan asillee taa'uu hin dandeenyu. Ijoollee keenya illee dhannee mana barumsaadhaan fudhachuun qormaata guddaa nutti ta'a jechaadha. Akka malaallu kana miti baay'isee biyyoota garaagaraa ilaaluu dandeessu. Ijoollee keessan ollaa keessanii mana barumsaadhaan kan fuudhuun qormaata guddaadha. Nageenyi hin jiru taanaan. Nageenyi immoo akkamitti booraa? Inni tokko daandiirra bulaa akkuma sana mana inni tokko mana sagal qaba yookaan 10 qaba. Inni tokko guyyaatti yoo baay'ate al tokko nyaata inni tokko immoo kitifoo nyaata. Akkuma sana makaasan kitifichumayyuu xinnoo barraa qammasanii dhiisu. Garaagarummaan dinagdee hiyyeessaaf sooressa gidduutti gaafa bal'ataa deemu nageenya booressaa deema jedha. Nageenya booressaa deema taanaan immoo inni malaammalus inni miidhames nagaan argatu jechaadha. Kana hambisuuf hubannoo uumuu dabalatee dhaloota safuudhaan buluu fi malaamaltummaa balaaleffachuun irratti qabsaa'u uumuuf hojjetamaa jira jedhan. Cabiinsi safuu, cabiinsi naamusaa aarsaa guddaa nu kaffalchiise jechaadha. Bakka safuun cabetti, bakka naamusni cabetti malaamaltummaan uumamuunsaa raawwatamuunsaa dirqama ta'a. Bakka malaamaltummaan jiru immoo nagaan hin jiru, haqni hin jiru. Bakka haqni hin jirre immoo waan hundumtuu hin jiru waan ta'eef waa'ee malaamaltummaa gaafa kaasnu waa'ee daa'ima keenyaa, waa'ee mana keenyaa kaasna jechaadha. Waa'ee nama kamiyyuu miti, waa'ee dhaabbata kamiyyuu miti jechaadha. Waa'een malaamaltummaa qabsoon itti akka malaamaltummaa waan miindaa itti nyaannuuf yookaan waan qaxaramnee mootummaa harkaa miindaa nyaachuuf tun taane ofii jiraachuuf jennee jechaadha kan qabsoo. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjama gufuu badhaadhinaa hunda galeessaa kan ta'e malaamaltummaa irratti qabsoo cimaa taasisuuf qabsicha bu'uura hawaasaa qabsiisuun murteessaadha jedhan. Gochaawwan badaa rakkoo malaamaltummaa fidan qabsoo keessoon sirreeffamuu qabu kan jedhan obbo Ashannaafiin riiformiiwwan seektaroota adda addaa magaalattiitti taasifamanis kanaaf fakkeenya ta'uu ibsan. Dhaabbilee amantaa manneen barnootaa dhaabbilee siivikii hunda keessatti raawwatamuu qaba. Kanaaf immoo olaantummaadhaan koreewwan jiran warri dhimma kana irratti hojjetan sirriitti xiyyeeffannoodhaan qabuu danda'utu irra jiraata. Hojiin hubannoo uumuu, hojiin hubannoo gabbisuu, hojiin iftoomina uumuu sadarkaa adda addaatti hojjetamuu waan qabuuf kana laaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Danqaa kenna tajaajilaa ture hiikuuf hojiilee eegalaman hirmaannaa hawaasaan dabaallee bu'aa qabeessummaa mirkaneessinas jedhan. Giddugaloota kenna tajaajilaa sadarkaa adda addaatti banne kana keessatti
hojiin kenna tajaajilaa keenyaa fi hojiin bulchiinsa gaarii amma eegalle kuni cimeetti fufuutu irra jiraata. Sirna tajaajila keenyaa fooyyessuu qabna, dijitaalessuu qabna, hawaasti keessatti hirmaachuu qaba, aadeeffachuu qaba. Waan kana waan amma magaalaatti calqabne kana akkuma jenne damee kutaa magaalaatti hin babal'isna. Hojiin iftoomina uumuu fi hojiin dhaqqabummaa karaa adda addaatiin deemu kun yoo gadi bu'ee achi keessatti qooda fudhachuu dandeessan farra malaammaltummaa ma jennu kana gochoota badaa jennu kana xiqqeessaa deemuu hin dandeenya waan ta'eef giddugaloonni amma banaman kun parpazii banamaniif kaayyoo banamaniif sirriitti beekanii kan akka hojjetan jajjabeessuu danda'utu nurra jiraata. Guyyicha akka addunyaatti yeroo 22ffaaf akka biyyaatti yeroo 21ffaaf naannoo Oromiyaatti yeroo 20ffaaf akkasumas akka damee giddugaleessa bahaatti yeroo 9ffaaf kabajama.